Yanittis magaalaan tun wanni adda godhu obboleeyyan kiyya magaalaan deema nama sheekaa nama bulchaa nama hoogganaa ka ummata bira dhihoo magaalaan itti harkatan magaalaa Dirree Dhawaati obboleessa kiyya Khadiir Ibrahim komishinar mu abbaa gadaa sheekotii teenya ulamaa keenya akkanumattis hiriyaa abbaa kiyya baabaa kiyya Shaameen Ibro akkanumattis obboleessa narra xiqqaadha har'a nafsee sababa ammaariin nu hundi walii qabamne hundi keessanuu galanni haa ga'u ammoo wanni niin guddoo dhiira daran galatoonfachuu barbaadu obboleeyyan kiyya kashamarranii akkoo ammaar haadha ammaar akkanumattis obboleeyyansaa obboleettiin tiyya muluukaalleen na mul'atti pirootokoolli keessan akkuma eeggametti kabajaa fi jaalala guddoon isinii qaba. Kitaaba jechuun obboleeyyan kiyya kitaaba sheekaatii miti. Sheekni lubbuun nu idduu jira. Wanni ilma namaa jijjiira. Wanni nuti barannee asii biyya itti bulchaa jirru nama itti gorsaa jirru barnootaa beekaa. Kitaaba sheekaa reefu doktarri gulaalee jira. Ankara biraatiin hin gulaan. Namni yogguu lafarra jiraatu mul'ata qaba. Kitaaba kana keessa mul'ataa jira. Kitaabni kun dhalootaa fi guddina ilmi namaa namni arraan tana if jijjiiruu barbaadan hundinuu jechuu namni if jijjiiruu barbaadu mul'ata qabaachuu qaba. Kitaabni kun mul'ata guddaa nutti argisiisaa jira. Maaliif naaf galatoon maaliif seetan mul'ata jechuun kitaaba keessatti argama. Arra baabaan kitaabni isaa barreeffamee wahayyuu namni dhaloota irraa eessa akka gaa kitaabni kun yoo dandeessan namni hundi mata fudhadhaa. Akkuma reefu doktorri jee fuula 200 qaba. Akkaataan inni itti barreeffame immoo asoosama. Akka naman dadhabsiisnetti achi keessa wanni durgame ilmi namaa hogguu dhalatu maal fakkaata baabaa keenya keessatti namni bakka fedhetti haa dhalatu bakki sheekni itti dhalate laa kunoo baadiyyaa fagoo dhoqqee akkaan qabdu dukkana qabdu ta'ifaan qabdu arrammoo achi taa'eeti asitti ifatti abbaan akkam ijoollee guddisa haati akkam ijoollee guddiste waan takkaatu hedduu garaana tuqe kitaaba kana hogguu dubbisu akkoon isaanii ganama odoo hin baratin keessattuu haadholiin teenya keessaa'uu garrii shamarranii kun qaceelloon na dhaga'a dhiirti jajjabduun asii harka dhoytu ta makiinaa babbareedduun deemtu ta biyya bulchuutu tana hunda yoo dhalaan gaariin isa boode jiraate qofa nagee argata bulchaa haa ta'u lolaa haa ta'u doktara haa ta'u. Kanaafuu jireenya shee'amiin keessatti haadholiin hangam takka murtii akka qaban akka odoo ifiin baranne nama barsiisuu danda'an nu garsiisa. Tabiraaho abbootiin hogguu ijoollee guddistu ijoollee isaanii imala isaan itti deeman garsiisuudhaaf maal godhe abbaan baabaadhaan hojii itti heddummeessa. Wanni ammaas ajaa'iba ta'u baabaa shee'amiin hangafa ammaar hangafa seenaan akkatti wal harkaa fuudhan laala. Baabaa shee'amiinis ijoollee isaa irratti pireesharii uumne abbaan isaatii isaarra pireesharii uume. Bakki ijoollee teessan dhiibbaa irratti uumuu qabu sooshaal miidiyaa irra teessee akka taphattoo miti. Akka gartee maqaa Dirree Dhawaa hadagaage kana ol kaastu immoo gahee guddoon isinirraa eegama. Ijoollee silkii harka keessanii kara deemtuun beeyne. Ijoollee teessan rimoota harkaan qabdan obboleeyyan kiyya. Namni rimoota ijoollee isaa harkaan qabne biyya jaalannu biyya namni itti boonu jechuun. Kitaaba kana keessatti tabira ammaas wanni guddootu kami Dirree Dhawaadha. Dirree Dhawaan irra maaliin beekamti? Jaalalaan beekamti. Nagayaan beekamti. Walqixxummaan beekamti. Biyya namni odoonii firaafiriyyoo hin qabne itti jijjiiramu yoo taate akka Itoophiyaa keessatti waaniin itti dhaladheef hin faarsu tana beekaa. An isin na bira jirtaniif hime daataa lafarra jiru. Namni afaan hin beekne fira hin qabne magaalaa tana dhufee ka masgiida jala bulu, ka mataskaana jala bulu, ka bakka fedhe taa'e irraa dalagatee irraa jijjiirama. Yoo hanga inni badiin balleessa namni abbaa kanaa joon jiru. An amma amata 17 booda ogguu magaalaa tana dhufe wanni inni arge maali? Komishinar faan galata guddaan qabaa fi magaalaa nagayaa halkan sa'aa 6 baajaajii hortee. Kun ammoo waan xiqqoodhaan miti. Kun hundi kitaaba shee'amiin keessa jira. Hayyuun maal akka fakkaatu kitaaba kana keessa jira. Guddinni ijoollee kitaaba kana keessa jira. Mul'ata ilmi namaa namaaf qabu jechuudha. Sheekni keenya sheeka kitaabaa qofaa miti. Sheekotii teenya kabajaa gurguddoo qaba. Sheekotii jajjabduutu amma bahu jira. Ustaaz Hakimillee nas jira. Galatoomiyatillee waan gaarii godhaa jirta. Maaliif seetan? Dhugaatti himaa ijoollee teessanii sossobinaati.
دريدوا فكيس أبليان كي يخاستتاو خود إجابورة تهاني أوانا جايبان التاو جولي تكان غافة دفودوف ديمتا منقودو يامت شوديمنا هجان إنيو يامت تنجنان قديرو في إبراهيم بربانان أنجا هاي نخاف برباد تاني جنان اندي برد دريدوا تنسيت ويرغام فتملي جري خلنوتي بيهودا نمني هقو سجالتي وهيوف سي برباد قروا يومك آجر خنا إيقو خبر بانو تاتي ملو تها قوادنا تبرام ماس أمارين الدوغة تنفتشو برباد نمني أدو لبو نانجرو كتاب أباسا خطب أكا الدنيا تي نما سجلتو أوتري نمانتنا يوني في جوجل غوتنجر نمني خورنفا دا غنا مغل ميسيسو دابي ملي توكو خغل ميسيسو قبو أنا توكو أمار نمني خورنفا جتشو إيغا نمني توي واقتا خردوماتين ديم كتابة كان هجودو بيستان presentation سينا دا أشخيصة تركيدا أشخيصة إخبوسا أكا حواسا فافقودا علمي غرغدو تو إسين هركة جراتي إسينيس بريسا لفقايا وان بري فمي لفقايا ميمولد علماء تو غرغدا هن كتب منيف وان غرغدو شيخوتي غرغدو بلجيسيتو تو غرغدو كتابة فرنجي دبساجي الربليين كي يواني تكتك نوغلو واني ددو أفان أتبيتون جند أتبيتون كتابة كتبه مو يودن ديس إسن هندي متمتت منقل فدا وبليتين تجاري فوقواس الرابوت وأنت كان يا جتشيست خلي تيك توك خيرتين سهيب وجوان تقول قديس إنتلتي دبرات كسل كيتي يوربات دي مالنا جت أماريو هيرمو باتي يو ربي صداتين إتنا هيرم سيسي جت waa'ee heerumaatii biqiliin kaasuu barbaade gaafa isin ol baatanii nama namni ilaalu taatan waqaadhimaa ja'aan qabeenya ja'aan beekamtii ja'aan hulaa dhodhooytee isin dhufte nu hundinuu nama san haa taanu baaba umrii naa dheeradhu nama hayyuudha nama sheekaati warri bulchiinsaatis dhiifama naa godha jecha kana keessa yoon isin tuqe warri hamarranii shamarranii obboleeyyan kiyya haawwan keenya muluka bakka bu'iiti yoon isin تكلي إفهم ناقافدا ويا غاري سناتا وغارو ختاما من فددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.